Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aatiin kan walitti deebinedha. Oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aa isin biraan geennuun hidhattoonni Suudaan kibbaa Gambeellaatti naannoo tokko to'achuun ibsameeti kan inni jiru. Naannawa kanatti alaabaa isaanii akka fannisanis himamaatii jira. Miidiyaaleen biyya keessaa fi biyya alaa garagaraas kanarratti gabaasa hedduu hojjechaa kan isaan jiranidha. Artistii jaalatamaa Kadir Martuu yeroo ammaa kana dhukkubsachuudhaan biyya Ingilizitti wal'aansa fayyaa irra akka jiru dubbataati kan inni jiru. Oduu biyya keessaatiin kanaa fi kanneen biroo yoo isinii qabannu oduu biyya alaatis kan qabanne qabna. Hanga xumuraattiin waliin akka turtan isin affeerraa gara oduu keenya kan guyyaa har'aatti qabanne isin dabarsina. Hidhattoonni Suudaan kibbaa Gambeellaatti naannawa tokko to'achuun ibsame. Hidhattoonni Suudaan kibbaa naannoo Gambeellaa aanaa Laaree keessatti argamu naannoo Biilkuun jedhamu to'achuu fi bulchaa aanaa Laaree irraan miidhaa geessisuu maddeenichi himaa jiran. Jiraattonni naannoo bakka hidhattoonni to'atan jedhametti gara magaalaa biraatti akka baqatan ibsameera. Naannoo Gambeellaa kan Itiyoophiyaan ittiin biyya ollaa Suudaan kibbaatiin waldaangessitu keessatti hidhattoonni kun haleellaa raawwatanii guyyaa roobii irraa eegalanii hanga alaabaa isaanii achirratti fannifachuu gahaniiru jechuun itti gaafatamaan aanaa Laaree dubbate. Akka ibsa itti gaafatamaa kanaatti hidhattoonni daangaa Itiyoophiyaa qaxxaamuruudhaan seenan kunniin hidhattoota mormii bilisa baasaa uummattoota Sudan People's Liberation Movement in Opposition kan jedhamanii fi kanneen mootummaa Suudaan kibbaa waliin hanga ammaatti wal lolaa jiranidha. Hidhattoonni kunneen kan seenan karaa daangaa ganda Paagag kan aanaa Laaree keessatti argamuu fi godina saba Nuweer jalatti argamuun kan ta'e himameera. Hidhattoonni mootummaa Suudaan kibbaa waliin wal dhibdee keessatti argaman kunneenis daangaa qaxxaamuruudhaan kan Itiyoophiyaa seenan erga dhukaasni irratti banameen booda baqachuudhaan akka ta'e dubbatan. Hidhattoonni daangaa isaanii irraa qaxxaamuruudhaan daangaa Itiyoophiyaa seenan odeeffannoon hanga kamisa darbeetti jiru akkuma daangaa Itiyoophiyaa keessa jiranitti kan himamudha. Hanga kamisaatti kan seenan akka hin deebine kan himame yommuu ta'u naannawa sanitti alaabaa isaanii akka dhaabbatanis bulchaan aanaa Laaree dubbatee jira. Itti gaafatamaan aanichaa kun gama isaaniitiin hidhattoonni erga daangaa qaxxaamuruudhaan seenanii booda jiraattota irratti dhukaasa banuu isaanii fi manneen jiraattota hedduu gubanii mancaasaniiru jedha. Sochii hidhattootaa hordofee uummata tasgabbeessuu fi daangaa ilaaluudhaaf gara naannichaatti imalanii kan turan bulchaan ol aanaan aanaa Laaree obbo Took Moongii dhukaasni itti banameen miidhaan qaamaa irra gahuu dubbatee jira. Odeeffannoo komishiiniin poolisii naannoo Gambeellaa baaseen bulchaan aanaa kun guyyaa kamisaa caamsaa 1/2025 dhukaasni irratti banamuu fi miilli isaanii mirgaa irra miidhaan qaqqabuu mirkaneessee jira. Bulchaa aanaa dabalatee qaamoleen mootummaa naannichatti argaman lolli waliinii Suudaan kibbaatti mudate ganda Paagag kan bakka kana keessatti argamu yookaan bakka Kubrii Biilkuun jedhamu keessatti argamu babal'achaa akka jirus ifa godheetii kan isaan jiran. Bulchaa ol aanaa Laaree kana hospitaala sadarkaa jalqabaa magaalaa Gambeellaa keessatti yaalamaa akka jiranis komishiiniin poolisii naannichaa ibseera. Obbo Took rasaasni qaama isaanii keessa seenee bahuu baatullee wayita ammaatti haala tasgabbaa'aa irratti akka argaman garuu uummata isaaniitiif himanii jiran. Bulchaa aanaatiin alatti namoonni miidhaan irra gahe akka hin jirre kan dubbatan yommuu ta'u itti gaafatamtoonni achi himan hidhattoonni fi poolisoonni naannichaa dhukaasa deebii banuu irraa of qusachuu himanii jiru. Humnootiin nageenya naannicha turan osoo dhukaasaa bananii ture miidhaa baay'eetu qaqqaba kan jedhan yommuu ta'u sababbii kanaaf tarkaanfiin deebisanii jifachuu osoo hin mul'atin yookaan osoo hin jalqabin hafeetiin jira. Itti gaafatamaan kun akka ibsanitti hidhattoonni Suudaan kibbaa daangaa qaxxaamuruudhaan seenan amma akkuma naannicha to'atanitti jiru akka odeeffannoo argannetti achitti manneen hedduun gubatee uummanni baay'eenis buqqa'eera jedhan. Namoonni naannoo san irraa baqatanis magaalaa aanaa kan taate Koorgaangii seenaa jiraachuu dubbatanii jiru. Hidhattoonni ollaa Biilkuum jedhamuutii fi naannoo daangaatti argamu guutummaatti akka to'atan himanii kan isaan jiran. Sochii hidhattootaa kana hordofuunis bulchaa aanichaa mootummaa naannichaatiin deeggarsi akka taasifamuuf waamicha dhiheessee jira. Odeeffannoo komishiiniin poolisii naannoo Gambeellaa qoode irratti poolisiin aanaa Laaree, poolisii godinaa fi naannoo akkasumas qaamolee nageenya federaalaa dhimmichi isaan ilaallatu waliin taa'uudhaan dhimmicha irratti dhiheenyaan qulqulleessaa fi mari'achaa jira jedhan. Guyyaa jimaataa kaleessaa ammoo aanga'oonni naannoo fi godina nageenyaa fi paartii badhaadhinaa namoota buqqafaman daawwachuudhaaf gara magaalaa Koorgaangiitti imaluu isaanii madde oduu dubbatee jira. Dhimma kanarratti aanga'oota ol'aanoo Gambeellaa irraa odeeffannoon dabalataa osoo hin argamin hafeetii jira.
Weellisaan beekamaa fi jaalatamaan Kadir Martuu dhukkubsachuudhaan mana yaalaatti akka argamu himamaa jira. Weellisaa beekamaa fi qabsoo uummata Oromoo keessatti gurra jabaa qabu kun dararaa yeroo dheeraa irratti raawwatameen dhibamee biyya UK magaalaa Maanchesteritti hospitaala Jeneraalaa keessatti wal'aansa irra akka jiru dubbatee jira. Artisti Kadir Martuu sababa qabsoo uummata Oromootiif jecha reebicha waggaa 19 dura humni tika mootummaa irratti raawwateen cinaachi koo bitaa na cabe jechuun miidhamee akka ta'e himate. Waggaa 19 dhibee kana dhokfadhee waliin jiraachaa kan ture jechuu yoo dubbatu weellisaan kun uummata koo hin cinqu jechuudhaan hanga ammaatti obsaan cal'ise jechuun dubbatama. Humni tika mootummaa yeroo sanii icciitii qabsoo akka baasuuf reebichaa fi dararaa garaagaraa narratti raawwatan jechuudhaan dararaa isaa irratti raawwatame kan ibsu artisti Kadir Martuu icciitii kennuu dhabuu kootiif cinaachi koo caccabe jedhame. Yeroo hedduu TPLF dararaa garaagaraa irratti raawwataa turuu yaadachuun kun ammoo aarsaa qabsoo uummata kootiif kafale jechuun dubbatama. Mirga uummata isaatiif kan falmaa ture yommuu ta'u artist Kadir Martuu biyyi koo maal naaf goote osoo hin taane an biyya kootiif maal godheen yaada yeroo hundaa jechuun kan dubbatudha. Yeroo ammaa biyya Ingilizii magaalaa Maanchesteritti hospitaala Jeneraalaa keessatti wal'aansa irratti kan argamudha. Suudaanitti balaa ibiddaa kaampii baqattootaa keessatti mudateen lubbuun dubartii ulfaa lammii Itoophiyaa taatee fi ijoollee ishee 3 darbuun dhagahame. Suudaan kaampii baqattootaa Omgurgur jedhamu keessatti balaa ibiddaa mudateen haati ulfaa lammii Itoophiyaa taate tokkoo fi ijoollee ishee 3 wajjin lubbuun isaanii darbuun gabaafamee jira. Haati ulfaa lubbuun ishee darbe kun sababa waraana yeroo kan darbe Tigraay keessatti mudateen qe'ee ishee irraa buqqa'uudhaan Suudaan keessa kan qubatte yommuu ta'u kaampii baqattootaa kana keessa jiraachaa kan turte ta'uun ishees gabaafamee jira. Hanga ammaatti kaampii baqattootaa Suudaan lammiilee Itoophiyaa itti qabatanii jiran yookaan itti qubatanii jiran keessatti balaa ibiddaa mudateen lubbuun lammiilee Itoophiyaa 10 darbuu gabaasni televezyiinii naannichaa ibsee jira. Baqattoonni kunneen waliigaltee Piriitooriyaa guutumatti hojiirra ooluu dhabuu irraa kan ka'e gara biyya isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye gabaasni garaagaraa kan mul'isan yommuu ta'u, oduu ol qabatuun naannoo Tigraay magaalaa Abiyyi Additti lola rooba cimaatiin makameen kaampii buqqaatota magaalaa kana keessatti argamu irra miidhaa qaqqabsiisuun gabaafamee jira. Bishaan lolaa mana buqqaatotaa kaampii kana keessa seenuudhaan haadholii fi daa'imman dhukkubsattoota ta'an irratti miidhaa cimaa akka geessises dubbatanii kan isaan jiran. Mootummaan luboonni mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa akka biyya seenan heeyyamuu beeksise. Luboonni kanaan dura gara biyyaatti akka hin seenne dhorkamanii turan Sinodosii mana kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaatti akka hirmaatan hayyamni kennamuu fi tajaajilli koominikeeshinii mana kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa beeksisee jira. Ibsichi akka yaadachiisetti abbootii amantaa kun rakkina gareewwan murtaa'oo kanaan dura uumamaniin gara biyyaatti seenuu akka hin danda'amne dubbatan. Sababni hayyama kennameefis mootummaan waldaa isaa fi amantoota isiitiif jecha arjaa ta'uudhaaf murteessee jira jechuun dubbatanii jiran. Israa'el imaammata beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu irraa kan ka'e Gaazatti beelli cimaan uumame. Israa'el qarqaarsa namoomaa gara Gaazaatti akka hin seenne heeyyamuu dhabuu isii irraa kan ka'e dhiibbaan idil-addunyaa taasifamus ji'oota lamaan darbaniif gargaarsi Gaazaa seenuu dhaabuu irraa kan ka'e hongeen cimaan uummata irratti mudataatii kan inni jiru. Ministeerri fayyaa Gaazaa daa'immanii fi dubartoonni ulfaa 92 ol ta'an hanqina nyaataa cimaan rakkachaa akka jiranii fi kana kan mirkaneesse yommuu ta'u kunis dhaabbatni biyyoota gamtoomanii yookaan mootummoota gamtoomanii beela kana akka labsu taasisee jechuun dubbata. Gama biraatiin ammoo dooniin gargaarsaa namoomaa gara Gaazaatti geessu guyyaa har'am diroonii Israa'eliin rukutamtee ibiddaan gubachuu oggurama akka namoomaa kan dhorkaa jiru ta'uu sirriitti beeksisaa kan inni jiru. Israa'el waraana taankii fi lafootiin cinatti waraana beelaatiin Gaazaa irratti kan labsite yommuu ta'u yeroo ammaa kana lammiilee Gaazaa 92 ol balaa hamaa keessa akka jiranis gabaasaaleen garaagaraa yaadatanii jiru. Guyyaan bilisummaa pireesii addunyaa waggaa waggaadhaan akka lakkoofsa Awurooppaa caamsaa 3 sadarkaa idil-addunyaatti kan kabajamudha. Dhaabbanni barnoota saayinsii fi aadaa biyyoota gamtoomanii UNESCOon akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1991tti bilisummaa pireesii sadarkaa idil-addunyaatti beeksisuu fi eeguuf yaada kan dhiheessedha. Bara 1993tti ammoo guyyaan bilisummaa pireesii addunyaa yaa'ii waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiin kan labsamee fi guyyaan bilisummaa pireesii addunyaa bara kanaa mata duree dhiibbaa hubannoon namtolchee bilisummaa pireesii miidiyaalee irratti qabu jechuun kabajama. Guyyaa bilisummaa pireesii addunyaa barri kun
kan irratti xiyyeeffachuun Itoophiyaa dabalatee guutuu addunyaa irratti kan kabajamu ta'a jedhama. Chiilii fi Arjentiinatti kirkirri lafaa cimaan uumamuu hordofee akeekkachiisni suunaamii kenname. Kirkirri lafaa Riiktar iskeelii 7.4 qarqara galaana Chiilii fi Arjentiinaatti erga mudateen booda suunaamiin uumamuu danda'a jedhamee waan sodaatameef akeekkachiisni cimaan kennameetiin jira. Biyya Laatiin Ameerikaa kan taate Chiilii fi Arjentiinaan kirkirri lafaa cimaan kan itti uumame yommuu ta'u suunaamiidhaafis akka sodaataman dubbatamaa jira. Chiilii fi Arjentiinaa keessatti namoonni kumaatamaan lakkaawaman akeekkachiisa suunaamii kana hordofee gara lafa tabbaatti akka baqatanis godhame. Pirezidaantiin Chiilii Gabriel Boric ergaa fuula X irratti maxxansaniin jiraattonni naannoo magaalaas ta'ee kanneen baadiyyaa keessa jiraatan keessattuu naannawa magaalaanis jedhamu guutumaan guututti qarqara galaanaatti akka baqatan waamicha cimsanii godhanii jiru. Meettaan Naayijeeriyaatti feesbuukii cufuuf dhaadatuun dhagahame. Meettaan Naayijeeriyaatti adabbii maallaqaa cimaa irra kaawwameen feesbuukii cufuudhaaf kan dhaadate yommuu ta'u sababa kanaan ammoo lammiileen Naayijeeriyaa feesbuukii fi Instaagiraamii fayyadamuu dhaabuu danda'u jedhamee jira. Dhaabbanni haadhoo feesbuukii fi Instaagiraamii Meettaan qondaaltonni Naayijeeriyaa adabbii maallaqaa guddaa itti murteessuu fi to'annoo dhugaa irraa fagaatanis isa rakkisaa jiraachuu hime. Waggaa darbee ejensiiwwan to'annoo Naayijeeriyaa 3 Meettaan seerawwanii fi qajeelfamoota hedduu cabseera jechuudhaan adabbii doolaara Ameerikaa miiliyoona 200 fi miiliyoona 90 irra kaa'anii turan. Meettaan murtoo adabbii irra kaa'ame kana dhaddacha ol'aanaa federaalaa Abuujaa irratti falmus osoo hin milkaa'in hafeetii jira.